Battala kana ana daawwachaa jirta taanaan viidiyoo gara keetti kan fide algooriizimiidha. Waan kanaan dura like, share, Google fagoote irratti hundaa'uudhaan qabiyyee ati daawwachuu feetaa jedhee xiinxale gara keetti fida. Algooriizimiin dalagaa tokko raawwachuuf yookiin rakkoo walxaxaa hiikuudhaa fi tuuta qajeelfamaa gulantaadhaan kennamudha. Algooriizimiin bakka hunda jira. Nama takka buna danfisee hin beekne buna miicuurraa hanga shinitti buufatutti qajeelchuu yoo barbaadde kuni fakkeenya salphaa algooriizimii ta'uu ni danda'a. Algooriizimiin waan miidiyaa hawaasaa wajjin dhufe nutti fakkaata. Garuu jechi algooriizim jedhu mataan isaayyuu waan waggaa 900 ol lakkoofsisedha. Jechi algooriizim jedhu maqaa hayyuu herreegaa Pershiyaatti dhalate Muhammad ibn Musa al-Khawaarizmii jedhamurraa dhufe. Namni kun dhaloota Kiristoosiin booda bara 780 Uzbekistaan keessatti dhalate. Naannoo Khawaarizmaa jedhamurraa akka dhufes maqaan isaa ni akeeka. Jaarraan 8ffaa hanga 13ffaa jiru bara warqee Islaamaa jedhama. Yeroo kana saayinsii, herreega, fayyaa, astiroonoomii fi falaasamni addunyaa Islaamaa akkaan dagaagee ture. Al-Khawaarizmiinis hayyuu bara sanaati. Namni kun jaarraa 9ffaa keessa hoogganaa wiirtuu beekumsaa Baagdaad Beeyta al-Hikmaa jedhamu ture. Achittis hayyootni biyyoota garaagaraa walitti qabamuun barreeffamoota saayinsawaa gara afaan Giriikii fi Hindii fa'itti hiiku ture. Al-Khawaarizmiin dameelee beekumsaa herreega, astiroonoomii, ji'oogiraafii akkasumas kaartograafiidhaaf gumaacha jajjabaa taasiseera. Kitaaba Concerning the Hindu Art of Reckoning jedhamuun afaan Ingiliffaatti hiikames barreesseera. Kitaabni kunis lakkoofsa Hinduu Arabaa biyyoota lixaatti beeksise. Kanaanis lakkoofsi warra Roomaa lakkoofsa amma fayyadamaa jirruun bakka buufame. Sirni lakkoofsaa Hindii fi Arabaa lakkoofsota deesimaalii waliin kitaaba Al-Khawaarizmii keessatti sirna lakkoofsaa har'a addunyaan guutuu itti fayyadamuuf bu'uura akka ta'e katabameera. Maqaan Al-Khawaarizmii jedhu mata duree kitaaba kanaarratti gara laatiniitti yeroo geeddaramu algooriizmii ta'e. Akkasiin jechi algooriizim jedhus dhalate. Al-Khawaarizmii yaadrimee aljeebiraafis isa galateeffachuu qabna. Sababni isaa jechi kunis bu'aa hojii isaa gara biraa irraa dhufe waan ta'eef. Kitaabileen isaa biyyoota lixaa keessatti yaada herreegaa hundeerraa geeddaraniiru. Rakkoon walxaxaa baay'een salphifamee furamuu akka danda'us agarsiiseera. Yeroo bara gidduu galaa laatinitti algooriizimiin sirnuma lakkoofsaa deesimaalii jechuu ture. Jaarraa 13ffaa keessa algooriizimiin jecha Ingiliffaa ta'e. Barreessaa fi waloon beekamaa Ingilizii Joofrii Choosriyyuu jecha kana itti fayyadameera. Haa ta'u malee dhuma jaarraa 19ffaa irratti ture. Algooriizimiin gulantaan rakkoo tokko furuudhaaf kan faayidaarra oole. Saayinsii kompiitaraa fi xiinxala odeeffannoo yookiin deetaa anaalisis ammayyaaf bu'uurri qajeelfama herreegaa fi daataa qindeessuu Al-Khawaarizmiin kalaqedha. Jalqaba jaarraa 20ffaa keessa hayyuun herreegaa fi kompiitaraa British Alan Turing yaadrimee akkatti maashiniin tokko tarreeffama qajeelfama algooriizimii hordofuun guduunfaa herreegaa furuu danda'u shallagee lafa kaa'e. Kunis bara kompiitaraa ta'e. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa maashina boombee jedhamu kalaqe. Maashinichis herreega dhoksaa enigmaa furuuf algooriizimii fayyadamaa ture. Algooriizimiin iddoo hunda jira. Iddoo tokko iddoo biraatti nu dhaqata. Intarneetii irratti waan barbaannuuf yaada nuu kennuu dabalatee waan onlaayinii irratti binnu, daawwannuu fi qoodnu, yeroo kaan immoo filannoo siyaasaa irratti illee yaada nuu kenna. Nama jaalallee irraa nuu qabu fa'a nuu tilmaama. Yaadrimeen algooriizimii Pershiyaa keessatti kalaqame jaarraa baay'een booda bara ammayyaa kana keessatti jireenya keenya akkaan jijjiireera.